لما سرينو جي مزجاجة وجدت وأورا بسرها في وان سلا نمدررو سريت فنانا وان سرير راها في رميتشتو اللاتي تلوليت فنانا إسير راها في أو إسير راها في جروانا جايبا إنيو كفنانو سنتيمو بفقابتين غاريدا تسيسا فنانا تسيس وتسيس ابن جري نمني جراتون نندو ميدما مالك تسيبني بكتوري بكو قشاشا قفجرتي قشاشا سنة فنغسي إلمنا مارغون دنيا مايكروسكوبي قبل تسيبني تسيسا فنانا تسيبني فنان تيتي وانسلا نما ميدو كان تسيسا نياتي بيت بكا وانتي كسي جرو كل ننجري ربين تسيسا تكال قدفه إلمنا ماتي بجج مراتون قامن نكاتو وكمت جرات غافيلا مراتون بشانين جالتو رجالا بشانين جولو بشانا سنجرو ماتو جرانغا فدا enyu jiranga fat saati kana dagay maratun qaman diqatu qulqullinan qab garu injirata akkamiti jirata gababdu kana qobte sitti membra deema ijolle nagefatina bodan diqatani ustaad tinnimen bodan diqatu nu namay ma qoy ka wanin diqatu ftu jira bar amma qaamana ma kanatiyu kun ojijara anthropologistiti kan koti miti anin beku wan jirri baratum beku ani umaman badiya ke sab deru femele malatan ku basi kam umaman badiya ke sabeinanu wana kasi badiya ke sa maltu mal mida maltu mal darara fakenya fi yomi tinin jirri badiya jira chun nandaw mitin gundani ni lafarra yaw malib jennan gondatu saati ganna kae ballate deme werara gode rammo sila namarra deme nama made su gondatu no bita rabbini satti khalqi gondan kuni demeti werara godu kana bofa waan mana senu waan gize roba kana kesa baqate bofti mana sena badiya nak magalati miti bofa baqate wa hunda sena badiya kes mana kes isina marra demte jolle made setu jirti buqacha jira tuuta waan nama dararu kana rabbi gonda nu erga miti erginaan mitiin dhufee qulqulleessee ballatee seena akka waraanaatti seena waa'ee waraanaa nama beeka yeroo dhufu akka waraanaatti deema ballatee deema yeroo yaa'u garuu karaa tokkichaa yaa akka imaama qaba waan ta'eef tisiifni immoo imaaman qabdu mootiin qabdu tarii numatti baatee durii baay'ee kana Nasriyaa noolee dhageesse dhaga'igaa tisiifni mootiin qabdu karuma barbaadde deemti karuma ol kaatette deemti mitiin wanni haywaana ta'e hundinuu mootiidhaan deema saree mootii qabdi wanti hundi mootii qaba loo amma fakkeenyaaf korbeessa jechuun mootii busaayeeti korma jechuun mootii looniiti wadala jechuun mootii harreeti kootama jechuun mootii jaldeessaati koota jechuun mootii qabaleeti waan akkasii hundinuu mootii qaba jechuudhumaaf hin jedhe amma maraatuu wanti inni qaamni namaa kun akka jiruun urataadha banaa qaba qaamni namaa kun akka jiruun rifeensaa eega ka'e hanga qeensa ga'utti warri kanarratti ispeeshaal godhee baratu jiraachuun hin mala garuu nu ija sammuu baadiyyaa dhufee waan laalluuf yookaanis immoo waan ofii jireenyaan keessa jiraanne dabarsiniif wanta ittiin irra caalaa nu galuun nabdu qaamni namaa kun urataadha ofiisaatiif hin dafqaa hafuura yaasaa hafuura qaba. Qaamni namaa kun hafuura qofitti yoo namni hafuura baafate qaama namaati ta'a. Isa ta'a kana namni hafuura lafaa jedha. Hafuura lafaati miti qaamatu iyyuu karaa hafuura dhiqamuu dhabee. Ustaaz Rayyaaw deebisa. Nan bu'ee. Itti hin buune hin jirtani hin beekne nama akkas godhe. Anjiraan dhiisi boo. Jirtu. Dhiisi boo. Anjalumaan bareedaa. Jirtu ustaad. Anjalumaan bareedaa. Biyya keessaan bareedaa. Bakka hundaan bareeddu abshiru. Biyyarraa ala baheen bareeduan. Biyyatti ol baheen bareedu. Namatti ol ba'uu kanan jaalladhu xiqqoo shoo dakuma ijoollee keessa taa'an bareeda amma maraatuun yeroo qaamni isaa kun hin dhiqatin duudaa ta'a sababa inni duudaa ta'uuf dafqa isaarraa rabbi injireetti kalqa injireen suni alaan roobu qilleensaan hin dhufu samaayiidhaatti hin dhufu qaama isaarraa dafqa isaarraa kalqama. Dafqa sarraa gizee kalqame in nyaata gizee nyaate qaama silaa duudee jedhu in hooqataa yeroo inni hooqata chumaan banama jismiin
akka inni hin duune gargaara akka qaamni hin toofne gargaara. Amma yeroo yaaddu miituudha miti wanta kanaa kun amma geegiyoon fan bar koobaa koobdii bar namaatu koobaa dhiise narrabbitti gadhiise. Xuuxattee bar koobaan silaaf aafiyaadhaan barbaachisaadha miti. Isin immoo koobaa koobdii bar biyya sooressaa biyya keessan jirti Ameerikaanitti argeeraanoo. Biyya keessatti achitti argeera. Jechuun amma uumama amma chaalenjii barnoota waan silaa kitaabarraatiin arganne. Hayyoota haasofsiisuun utuu kana siin jedhanii maal jetta jechuun gaariidha. Daawaadhuma jechuun yookaanis immoo waamicha jechuudha tuyyuu bakki ati buutee haasaa jirtu bakka nama hundaa bakka islaama hundaati malee silaa daawaatuma deemaa dhufee iddoo kana ga'ee dhaabate. Abu Muwaazirra ga'eetii barkan inni dhaabate daawaan. Dur daawaan zabanaa booda Abdulhamid eegaa Usmaaniyyaa mootummaan Turkii kufee booddee takkaa daawaan ofuma isaatiif jiraataa jira akkuma rabbiitti yatiimni kun jiraataa jira malee daawaan silaa dabareedhaan deema wal ergaa akka kanatti ba'ee biyyee jechuudhumaaf hin jedhee ulfaadhaa galatoomaa yeroo malee isin taasise hundi keessanuu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Wallahi waan hedduudha Abu Zeefa jechuun yoo daawaa godhan kitaabni kunuu beektaa yaani loojikii waan akkanaa kana gaafii rabbiin si gubaafa jechuun namarratti deddeebisee rabbiin nama gaafata. Yeroo asirra teessu nama gartee si faalleessoo argita nama amantii hin qabne nama waaqni hin jiru rabbiin hin jiru nagarsiis yoo rabbiin nagarsiifte jiraachuun hin amana jiru hedduu chaale nama dhufa kuni gartee beekumsa quraana qabu namni quraana qaree ati maa farraxnaa fil kitaab min shay diippilii gartee uumamaanis gartee ogummaadhaanis gaafiin deebistuu jira fakkeenyaan deebistuu jira wantoota kana baay'eetu dhufa gartee tokko rabbiin nagarsiisi yoo rabbiin hin jiru rabbiin nagarsiifte naan amana jee akkasii. Tole okay ati haadha ni qabdaa hin jeen naan jee akaakoo ni qabdaa ni hin qaba abbaa keetiin jira abbaa shaniin lakkaa'eef abbaa kan kee kan shanaffaa argitee hin argine jiraachuu amantaa eeyyee hin argine ka rabbiin agarsiisi naan jedhe agartee soo waan hedduutu nama mudata agartee amma fakkeenyaaf telefoon harkaa qabu kana telefoonni kun ofiif tolche moo namaat tolchee jedhee amana hin argine immoo namticha kaampaanii telefoon akka tolche arkeen jiru. Waanummaan ifiif tolchitu jiru aqliidhaan wafi anfusikum afalaa tubsiruun waan adda addaatiin gaafiin kun ogummaa hedduu namaa dabala chaalenjii waan hedduu nama mudata kanarra si kuffisuuf gaafii gartee fakkeenya waan adda addaa godhatee dhufuu jira warra gartee paagaan jaanii warra amantii hin qabne warra rabbiin hin jiru jiru waaqeffataan keenya waaqni hin jiraa'u jedhee waaquma nu garsiisi waaqni keessan dhugaa ta'u akkamittiin beeka rabbummaan kun jiraachuu akkamittiin beekan jiru hin jira. Waa hedduudha kana deemsa haasaa akka keessanii kana manguddoo fi hayyoota hojii haasawite waa hedduun namaa burqa alhamdulillah. Ilaamee. Ayyee. Ilaamee jechuu beektaa hiigaa jechuun akka argeetti. Hiigaa akkas yaa ayyee eeyyee. Ilaamee jechuun fudhunarraa jechuudha haasaa dubbii. Fidii fudhanne. Du'anii du'a eeggachuurra jiraataniitu oduu bareedaadha. Du'a eeggatu wajjin haasoftee wajjin hin qabin fayyaa wajjin haasaanii fayyaa ta'anii du'a eeggaturraa namoo jiraatee duute irra bareedaadha jechuun himaaf hundaaf iyyuu. Kana jechuun namaaf galaa laata jechuun xiqqoon jabaata. Tafsiira hin barbaadu. Tafsiira boodaan sii godha. Baroora. Abdii doktora Abdiin isin jirani. Nasriinis. Hubannee rakkoo fayyadalee. Alaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrii Haanolee. Ustaaz Raayyaa akkam nagaa jirtanii? Fayyaadha. Saayyaadha sun. Saayyaadha. Ani gaafii tokkicha gaafii. Abuu beeka. Ayyemee gaafii namni na gaafatu na gaafadhaa mi anarraa waa'ee koorraa. Anatu gaafatu barbaada. Waanan ta'uu qabu kan hin ta'uu dhabe kan sababa kan koo Abuu Muwaaz dadhabe kan sababa koo namni rakkate kan sababa kan koo namni bakka tokko ga'uu dadhabe wayii. Bareeda Ustaaz Raayyaa keenya baga nagaa nuu jiraattanii rabbi umrii keessan isin nuuf haa dheeressu. Waan gaafiin takkittiin isin gaafatu barbaadu waan gaafii natti ta'u isin gaafatu barbaade. Jalla. Amma nutiin kun beeytanii ilma namaa kana rabbiin addunyaarra nama hedduu uumee namoonni rabbiin uume addunyaa kanarratti hedduun isaa addunyaa kanaaf waa hedduu gumaacha. Ka waa'ee fayyaa qoratee dawaa gumaacha jira. Ka xiyyaara nutiin hojjennu kana nuuf hojjetetu jira. Telefoona kana kan nuuf hojjetetu jira. Tokko tokkoon keessa deemuu hin danda'u.
Hartan waan isin ija godhatan kanallee doktoratu ijaaf qoratee akka namaa ta'utti likkii ija nama saniitiin agartuu isaatiin qoratee qopheessee eerfoona abumaas gurra godhatan kanallee namatu hojjete. Al tokko amma immoo wanti ana gaafii natti ta'u nutiin kun ammoo amma fakkeenyaaf irra hedduun keenya uumamni addunyaa kanarra jiraannee homa namni nuuf hojjete wayiitti fayyadamaa irra malee addunyaa kanaaf wanti nu gumaachaa jirru hin jiru. Addunyaa kana iyyuu osoo bu'aa hin buusinu akkasittuu boonaa jiran akka waan nama addunyaa kanarratti faayidaa wayii buusee. Anammoo al tokko wanti gaafii natti ta'u anaa kana maaliif rabbiin warra addunyaa kanaaf waa buusee darbu yookiin waa wayii hojjetu san keessaa ka fayyadamu osoo hin taane ka hojjetu san keessaa akkamitti na godhuu dhabe maaliif ta'uu dhabe waan jedhutu gaafii natti ta'a. Mee waan kana isin akkamitti ibsitan Ustaaz Raayyaan? Siifan ibsa akka gaariittiin si ibsa. Mu'azzinniin baay'atu yeroo kamiinuu mu'azzinni namni azaanii baasu hin baay'atu. Tokkumatti azaanii baasa garuu hunda salaata waajiba waan ta'eef. Azaanii baasuun immoo namni tokkittii baasaa beekee azaanii gisee baasa. Hundatu immoo salaata yeroo salaatu. Hundattuu salaanni waajiba azaaniin immoo fil habashaa jedhanii miti ergamaan rabbiyyuu maal jechuudha innaan tarii azaanii jechuun azaanii salaataa qofittii ta'uu beekuun keenya mala. Azaanii jechuun salaata qofaa miti. Fakkeenyaaf nama tokko gara amma hojii abumuwaas kana Raayyaan hojjedhu yoo jette tabba feete ol ba'ii miilaan jimmaan naqinaan kottunaan jechuun hawayya. Maaluma jedhin nama taasaa lardii kam qabee akkamuma godhin nama naasaa jedhee rakkadha si galee. Waan sidibu chaalenjii abu muwaaziin komatu itti dhufu ummata Charles Darwin beeytanii miti Charles Darwiniin irra caalaan keessan hin beeytan jedhee yaada. Saayintistii Charles Darwin waa'ee isaanii Quraan in the modern science kan jedhu waggaa 20 meeqanadhaa hojjedheen ture gadhiiseen ture sagalee yeroo sana Tigireenii qufa unatti hin dhiiftu dhokadheetu mana siifachi hojjedhe maaliif yeroo sana hojjette hojjette gaafii amma ijoolleen diin dhableen gaafatanu egeree warra akaadaamii amma hin barannetu ijoolleen barattoonni darasaa dudubbeet tafaaseeti. Darasoonni immoo jarri sun achi kafaranii achi baaniiru jedhanii bakka lama turan gaafa sana. Amma hawaasuma tokko inni mana barnootaa dhaqee amantii keessaa akka waan baheetti beeka akka hojii isaa ta'utti hin beeku. Inni immoo darasaan immoo inni mana barnootaa dhaqee immoo darasaan dudubbeet tafaatti beeka. Siigalee gaafii Nasriyaan olee elaamee mana sariiruma kanaayyuu wana abbaa kee tolchee wana bara quban qabdu malee wana ta'e. Bar yuunivarsiitii jalqabaa yeroo jalqabaatii fi Faaxumaatu hundeessite Morookoodhaa bara. Ibnu Baatutaan, Ibnu Zaaraaniin, Aljabraan, Pendulamiin, warri xiyyaaraa maas eenyuun sitti lakkaa'een eenyuunis. Habiibi koo dhiibne keessaa gallee namaa dhiifne bara. Taariq Ibnu Ziyaad waan inni hojjete namichi Andalusiin bane eenyuun maal akka inni hojjetee du'e Ibnu Baatutaan maaliin akka inni hojjetee bu'e yooti sheekotii keenya gaafatte maa inni namni akkanaas hin jedha. Sheekotiinuma yoo gaafatte kaa hunda jedhaan jiru immoo garii jechuu kooti malee hunda immoo ta'uu dhabuunis hin mala jechuudha garuu irra caalaa nama hin beekne hin beeka. Chaalenjii Charles Darwin hawaasa keessa kaa'e hadha Charles Darwin gaafa sana ummata nabii Muusaa irratti jallatan sana rabbiin gisee tokkicha booyyee godhee ture. Ummanni suni booyyee ta'anii jaldeessa ta'anii nassakamanii achi booda hin turree dafanii du'anii akka hadiisni qisasni banii Israa'el baay'inaan dubbatutti. Obboleessa jaraatu gaa ilma jaraatu ka'ee amma arabni gisee du'aayii kadhatu Allahumma halik maaligaa abnaa'ul qiradati wal khanaazir jedhanii du'aayii kadhatu. Charles Darwin maal godhe seete walumattan nama hunda jaldeessa jechisiisa hunduma biyyaan jaldeessa jechisiisa malee kophaa jaldeessa taanee nafnu jedhee hojii